isa jedhan hojiirra oolchuu qabu wal haalu deebi'ee mishira biraa ta'u malee ammaan mallattoo dhiisee anaa fi qabiddaa Aye, kana wal qabatee wanti tokko wanti akka Oromoon beeku barbaadu amma mootummaanis ta'e aangoonni mootummaa keessaas baanii ibsa tokko kennanii waliigalteen kun kan cabe karaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'e adda bilisummaa Oromoo waliigalteen kun kan cabe karaa mootummaa akka ta'e akkanatti waljala deddeebiin tokko hin jira. Keessa maqsaan garee mootummaa irraa wanti tokko ni jedhamu hin jira. Waliigaltee kana kan cabse shanidha. Mee akkuma waliigalaatti Oromoon amma yeroo xiqqooshii wanta kurrii tokko ta'utu jira hubannoo irratti nama hunda irratti ta'uu qabu nama muraasa irratti. Dhaabni shanee jedhamu jiraani. Shanee jedhamu jechuun maal jechuudha? Namni tokko shanee akka dhaaba biraatti tapha akka dhaaba biraatti hubataa jira waan ta'eef. Waggaa tokko dura qoratu gaggeeffame Eertiraa Paarlaamaa. Qoraa adda bilisummaa Oromoo. Achitti murtee adda addaa ture. Sagantaa siyaasaa irratti murteen darbe, heera irratti seera irratti murteen darbe, hoogganni akka haaraatti utubame. Hojii raawwachiiftu immoo shanacha ka jedhu filannaa ka jedhu ka'ee innis murteen qoraan ture. Maqaa kana kora ture. Qacarraa kora sanarras ni jira. Shanacha ka jedhu muraati hojii raawwachiiftu inni jedhamu hafee shanacha jedhama. Kana jechuun warra kora sabaatii gaditti aangoo qabu humii sabaatii gaditti jechuudha. Hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo. Hojii raawwachiiftu jechuun shanacha kan gadaan dur jedhu ittiin waamamuutu kan keenya ka jedhu qorra murteessee qaba. Kanaaf maqaan shanee jedhu kuni isuma shanacha jedhu irraa kan dhufe malee caamni shanee jedhamu achitti akka lafa irratti na yaada dasargaa hojii raawwachiiftu hin jedhamu jedhanii kan cichanii morman ijoollee Booranaa ture. Kora sana irra ture. Isaan egaa sirnaan beeku waan gadaan akkasitti qorri fudhatee sagalee guutuudhaan shanee adda bilisummaa Oromoo jedhamee akka waamamu murtaa'e. Kanaaf mee asirratti namoonni tokko amma shanee akka arrabsootitti kaasanitti fayyadaman laa argina. Namoonni shanee akka arrabsootitti kaasanitti fayyadaman kuni duudhaadhumaa fi safuu Oromoo cabsaa tuffachaa waan jiran asinitti fakkaatu mee kanarratti yaadamu. Isa kana waan sirna gadaa kana waan sirnaan beekutu gaafatte bareedaadha akka inni dogoggoree hin balleessine. Maaliif shanacha gadaa jechuun arrabsoodha. Moo ulfina. Kanaaf achirraa dhufe. Warri immoo arrabsanii isaanota beeka maaliif akka jedhan. Malee shanacha gadaa jechuun Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Natti fakkaata. Garuu immoo otu waan kana warra sirnaan ibsu caalaa gaafatte natti ture. Ayyee gara maaliitti deemnaa amma sooshaal miidiyaa kanarraas yoo tokko immoo miidiyaadhuma elektirooniks miidiyaa jedhaman kanarratti televezyiinii irratti gadi ba'anii adda bilisummaa Oromoo TPLF wajjin hojjeta. TPLF wajjin immoo akka hojjetu kan haala mijeessee Koloneel Gammachuu ayyaanati. Sababni isaa immoo jara san sirriitti beeka. Kan jedhutu akka hamitittis akka komitittis ka'a. Isin waan kana mijeessitaniitu dhuguma adda bilisummaa Oromoo TPLF wajjin hojjeta. Otu kanatti seenii dura isa waan haasaa adda bilisummaa Oromoo fi haasaa mootummaa gidduutti ta'u keessumaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee danqaa guddaa uumametu jira. Danqaan kun agawanaatti nuti akka durba manatti ulfooftee jedhan sanatti akkasitti dubbachuu saalfanneeti ta'e. Amma garuu Oromoon beekuu qaba jechuudha. Waggaa 5 dura jalqabnee bal'inaan caasaa viidiyoo keessatti keessumaa gara gandaa fi gara onaa irratti uummata isaanii faana akka dhaabbatan bara fincilaa sana
uummata miidhamu kana cinaa akka dhaabbatan. Ifatti illee yoo ta'u baate lafa jalaan uummata isaanii haga humna isaanii akka gargaaran caasaa gara gadii kanatti jabinaan irratti hojjennee isuma dhugaa gara gadii immoo irra guddaan isaanii Oromoodha. Halagaan baay'ee keessa jiru. Warra gara onaaf gara gandaa kana deemte. Warra achitti dhalate irra guddaan. Warra gosti beekuu, gandi beekuu, qe'een beekuu. Isa kana irratti guddinaan hojjechaa ture. Irra guddaa miseensa keenya gochuu miti. Sabuma isaaf akka hojjetu miseensuma OPDO ta'e hojjechaa ture. Akkuma kana eertiruma taa'ee jaarmiyaan Gimboot Sabaatti jedhamu asii gadi hooggantoota OPDO irratti hojjechaa ture. Miseensotas keessaa qaba. Kana caasaan intelijeensii ABO qulqullinaan beeka. Eenyuuf akka ta'e. Inni kuni OPDO'n walii galtee goonee dhufnee Jimmatti qorqoodha. Miirri walii galtee walgahii qora OPDO Jimma dura tureef isa as ture completely jijjiirame. Caasaan Gimboot Sabaatti OPDO keessatti olaantummaa argate. Caasaa Gimboot Sabaattitu OPDO keessa taa'ee afaan Oromootiin waraana adda bilisummaa Oromoo hiiksisuuf dhaabata jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Gimboot Sabaatti hin eeggatu. Of qulqulleessanii akka mootummaatti akka Oromootti nu haalaa tokko. Of immoo sakatta'uu qaba. Caasaan Gimboot Sabaatti bara dheeraa ijaare milkaa'ee dur gadagadii turanii aangoo qabanii kora amma godhatan irratti aangoo olaanaa argatan OPDO keessatti. Bahanii dhaabatan. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo Gimboot Sabaatti hin eeggatu. Gimboot Sabaatti OPDOtti karaa balbalaaf karaa diinqaatti se'e. Amma morma isaanii bira akkatti fudhatanuu isaaniif rabbitu. Kanaaf miidiyaa irratti kaasaa ifatti kaasaa noormii biyya lafaa hin jirreen alatti otuma beekanii Oromoo mufachiisuuf waraanni bilisummaa Oromoo mufatee sirna haasaa kana keessaa akka finciluuf Oromoon akka waliin galle OPDO fi ABO'n ta'anii akka waliin hin haasofneef Gimboot Sabaattitu OPDO keessa taa'ee shoora guddaa taphachaa jira. Nuti pirezidaantii Lammaa fi Abiyyi waliin Prime Minister Dr. Abiyyi waliin haasawuuf ammayyuu rakkoon qabu. Gimboot Sabaatti waliin galuu naasu. Kana Oromoon beekuu qaban. Isa kana jedhee darbee gaaffii isa amma dhimma naannoo ilaaluu fi ABO fi TPLF walitti fiduu jedhu kana xiqqoo duubatti deebi'anii yoo ilaalan gaafa. Jaarmiyoota siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiran keessaa kan sagantaan siyaasaa isaanii guddaa wal fakkaatu TPLF fi ABO. TPLF ammayyuu bara adda bilisummaa uummata Tigraay. Bari akkasuma ammayyuu sagantaa isaanii jijjiirree kaayyoo isaanii jijjiirre. Maqaa isaanii jijjiirre. Inumaayyuu Dr. Dabalasiin yeroo darbe yeroo haasa'u maqaa keessan maaliif hin jijjiirranne wal kaan jijjiirrattan ennaan gaafuma baafannu sirnaan itti yaadnee baafannee jedhe natti tole. Jechisaa gaafuma dura baafannu sirnaan itti yaadnee baafannee jedhe. Miidiyaa irratti televezyiinii irratti dhagee afaan Tigreen dhagaa beekte. Kanarraa akka ka'u otuu waan OPDO kun hin yaadanii OPDO kan jedhamu iyyuu otuu hin jiraatiin bara dargii TPLF fi ABO'n haga adda tokko irratti waliin lolutti waliin hojjechaa ture. Gaafatamaan naashinaal sekuriitii Itoophiyaa akka ture kan du'e biyya inni taasifatu Kinfee Gabramadiin waraana qabatee dhi'ee ture. Jaalala Ogumaa Jaalabaa Caalaa fa'aa ture. Tarii warri gurguddaan achi jiraachuun mamu jedhee yaada gaafas buleen coonfaayyuu obbo Diimaan faayyuu nu jiraatu jedhee yaada gaafas numa beeku. Hariiroon kuni ture maalirratti akka wal qaban egaa otuu isaan ibsan gaafa sana turanii ibsantu gaariidha. Wal dhabdeen dhalatee waraanni sun Wallaggaa bahee Tigraayitti deebi'ee
yeroo suma ijoollee Oromoo carraan gabrummaa fi hiyyummaa waraana godhee biyya Oromaa keessa jirtee achitti harka isaanii jirtu walitti qabanii akkuma supheetti OPDO jedhanii walitti qaban. Abaaboo chaalenjii gochuuf. OPDOon hundeen isaa kan uumame abaaboo chaalenjii gochuuf. Kaayyoon hundi isaanii dura. Ittiin abaaboo dura dhaabbachuuf. Sanaan saksii godhan. Timilkaanii OPDO qabatanii abaaboo chaartara keessaa erga chaartarri uumame. Dogongora TPLF sirraa isa gaafa duraati. Ka Tigraayii Itoophiyaan fayyadu. Kan jeequmsa amma Itoophiyaan keessa jirtu kana uume TPLF abaaboo chaalenjii gochuuf OPDO uume. Sana qabatanii immoo chaartara keessaa argamu. Rakkina amma Itoophiyaan keessa jirtu kana Oromoon keessa jiru kana qabdi. Gaafatan guddaa qabu kanaaf TPLF. Yakka kana hunda akka hojjete TPLF. Warri kaan humna qaban dhuguma bara sana OPDOtti murteessuun cubbu. Ani OPDO mun ture waan homuyyuu waan beekuu qabu. Waan nuti beekuu hin jiru. Ani isaan godhaa jedhan gochuu malee. Bara gaafa calala itti nu barsiisanii warri nu barsiise jiru amma asfoomoo kunniin fa'aa Taaddasee Baqqalee fa'eetu nu barsiise. OPDO keessaa warra fooyyee qabu jedhamu. Amma duubatti deebi'ee yeroo barnoota sana yaadadhu waan Oromoo kan kaasani nafxanyaan Oromoo bitee ka jedhu deddeebisanii nu barsiisan. Irra guddaa garuu Ihaadig jaarmiyaa bareedaaf dimokraataa ta'uu isaatiin barsiisan. Kana caalaa waan beeknu qabu. Warri kun warra nu caalaa hubannaa gaarii qabu gara. Warra nu barsiisu qaba. Nuti sanaa gadi. Bakka isaanii hin jiru. Kanaaf bara sana OPDOon sana caalaa maal gochuu danda'a ture. Akka siyaasaatti akka biraatti jechuu danda'ama. Akka moraalitti garuu OPDO irratti murteessuun jirudha. Waan gochuu danda'an waan beekamuu qaban. Waan beekamuu qabnu ture. Otuu kun jiru aangoo isaanii gadhaabuuf jecha warri TPLF pirinsipilii isaanii keessaa ta'anii nafxanyaa waliin qaraabamanii nafxanyaa waliin ta'anii Oromooti. Kan ilaala pirinsipilii isaanii keessa kan hin jiru. Pirinsipilii isaanii keessatti uftuulummaa fi weerartummaa akka diinaatti kaka'an diina keenya diina uummata cunqurfamaati jedhanii kaka'an itti araaramanii humna godhatanii Oromootti dhufu. Diinummaa TPLF fi abaaboo boolla isaa gadi fageessanii qotan. Kanas nuti OPDO nutti himne. Kana baay'ee kan isitti himu kana gaafa hojii walgahii irratti kan isaan itti himaa turan sitti himaa. Kan qofaa taasisaa ture. Ejjenno kophaan warra TPLF keessumaa jeneraalonni ammallee wal gaafatan jeequmsa amma Itoophiyaa keessa jiru kanaaf bu'uurri kana lama. Abaaboo chaalenjii gochuuf OPDO isa duraati. Isa qabatanii TPLF chaartara keessaa abaaboo mootummaa keessaa abaaboo dadhabsiisuuf kaayyoo isaanii keessaa ba'anii pirinsipilii isaanii keessaa ba'anii uftuutootaaf weerartoota wajjin araaramuun immoo rakkina Itoophiyaan amma keessa jirtu kana baay'ee walxaxaa godha jechuudha. Akkasitti ilaalaa gaanti TPLF. Abaaboon akkasitti ilaala. Dhumaatii Oromiyaa keessatti waggaa 27 darban ture. Qorqalbii namaarra, qabeenya namaarra, qaama namaarra mana hidhaatti raawwatamu. Akka mootummaatti Ihaadegitti gaafatama. Qooda guddaa qabu TPLF. Yoo seeratti dhiyaate immoo abbaan isaa ofitti danda'u. Ani balleessaa kan qabu jedhe. Akka siyaasaatti garuu abaaboon ka jedhu Ihaadeg akka jaarmiyaatti yakkamaa ture. Uf jijjiirra jedhanii amma jijjiirama labsaniiru ni ilaala. Garuu Oromoon ammas du'aa jira. Siviilii akka baalaatti akka dhaabala ni ilaala. Yoo jijjiiramsi kun itti dhufa. Abdiin muru. Haga sanatti garuu Ihaadeg yakkamaadha. Ihaadeg immoo jaarmiyaa afur qaba. Tokko OPDOdha, tokko TPLF jechuudha. Ejjennoon abaaboo kana. Lammata
sa'aatii qabu duwwaa tokko isinitti akkan isinirraa dheeressine. Nama nani dambi doolootti dur beeku jaarsa guddaa tokkotu jira. Nama lubbuudhaan hin jirani raamata isaaniif haa godhu. Nama musliimaati. Inni shakkamtuu jedhamaniiti hidhamu yeroo hundaa. Yeroo biraa hiriyoota isaanii hidhaniiti isaan hin dhiisan. Waajjirma poolisii dambi dooloo dhaqaniiti. Amma immoo ofitti na shakkitanii. Wallaahi ani isiniin ta'u ofitti na shakkini. Amma immoo opiidiyoon ofitti na shakkite jechuudha. Wallaahi ani immoo wayyaanidha. Kan sitti mu barbaada. Biraa Tigraayitti baatiin dhuma duran argame. Xiyyaaraan Asmaraa deeme booleetii Asmaraa. Makiinaataan karaa Maqalee. Gaafuma nasii ga'u dur dirree lolaatti hiriyaa koo feesbuukii osoo hin ta'in hiriyaa koo oolmaa dirree lolaan qaba. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa amma ajajaa kaabaa isii kaabaa. Asmaraa deemaa jira. Gaafa deemu karaa Maqalee dhufa makiinaa sadii qabadhee dhufa. Taargaan ka Eertiraa waan ta'eef keellaa irratti akka na rakkisne quba qabaadhu jedhe. Asmarumaa yeroo kaasumatti miira koo hin jiru. Asmaraatiin wanti isaanitti hime gargaaraa isaatti hime kallattiidhaan yeroo hundaa bilbilaan argamuu hin danda'u. Zaalambassaa gaafa geenyu namni nun gaafanne makiinaa sadeen qabanne Maqalee seenne Maqalee seenuu koo bilbileetti hime hoteelli naa qabamu kabajaa hoteela naa qabame sana dhaqee akkachiisuu natti himani carraa kanaan galateeffachuun barbaade mootummaatu siree naa qabe. Egaa guyyaa sadan sana Jeneraal Geetaachoo Guddinaa Jeneraal Asiraat Dandeeroo amma achi jijjiiramee ajajaa isii dhiyaate Koloneel Tizaazuu Wandimmeene hiriyaa koo nama dhalootaan namaaraa warra kaanii waliinis haasofnee yuufituu dadhabne waliin turre jechuudha. Akkasitti kabajaan as gara Finfinneetti na gaggeessanii Waaqayyo kabaja isiniif haa kennu jedha achumaan mootummaa galateeffachuun barbaada. Dhuguma keessan irratti amma mootummaan akka waan TPLF walloleetti yookiin mootummaan amma filoo akka jiru kuni akka waan TPLF wajjin walloleef waan dhabeetitti hawaasni gochaatii jedhu. Amma isin immoo kan jettanii hoggaan achirraan dhufu mootummaatu siree naa qabee mootummaa yoo galateeffadha jettan. Walitti bu'iinsi TPLF mootummaa gidduu jira moo hin jiru? Mootummaa miti galateeffachuun naan jiraatu ajajaan isii achi bara aangoo guddaa qaba. Isa jechuun mootummaa bara. Mootummaa federaalaa jechuudha. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa mootummaa federaalaati jedhe. Aangoo guddaa qaba. Inni na goosumsiisa jechuun anaaf mootummaan na goosumsiisa jechuudha. Kanaaf egaa ministeerri dhufu anaaf mootummaatu na goosumsiisa kanaaf galateeffadha. Waan TPLF immoo gaafte TPLF yaada miti reemayyuu moo waan nutti manimmoo qabala. Yaadi mataaniiti biyya kana bulchu akkasumatti quba qaba. Yookaan immoo Oromoo ibsuu qabu yoo walloolanii nuti OPDO fi TPLF wallooluu quban qabu akka abaabatti hin beeku. Walumaan hojjechaa jiru waan nurratti murteessa walumaan murteessu Geetaachoo Asaffaa nuti jette hojii raawwachiiftuu Ihaadig ta'uu isaa kan qaba. Hojii raawwachiiftuu Ihaadig poolisii biyya kana akka tolchuusa. Dhimma abaaboos taarikaa waliin murteessa isaanii waan araaraa Ihaadig kanaasofnes mootummaa federaalaa waliin. Mootummaa federaalaa kan harkaa qabu Ihaadig. Ihaadig keessaa TPLF tokko. Kanaafi mimmiliqanii itti fufuun hin danda'amu. TPLF fi OPDO'n ammayyuu tokko. Ammayyuu tokko. Nama dhuunfaa waliin walloolanii yoo ta'e namicha Oromootti hin qabu. Achi keessa abaluun lola gadi. Malee biyya kana poolisii tolchee poolisii sana hojii akka oolu ka godhu Ihaadig jechuun immoo TPLF, OPDO, BADN fi warra kibbaa Deheden dhiifame maqaa isaanii kan hin dogoggorre warra kanatu biyya bulchaa shanaffaadha ta'e immoo abaaboon akka moo naan galle Ihaadig keessatti shanaffaatti mushakkan immoo akka nummoo shanaffaan ta'a kan nuuf ibsuu barbaada. Dubbii gara kaabaa kanaa wal qabatee ammas wanti tokko akka taatee kan dubbatamu jira. Amma
televiziyoonni dhumti amma interview kana yookiin immoo gaaf deebii kana si wajjin taasisaa jiru kuni maqaalee deemee waajjira akkasitti banate waajjira sana immoo furtuu kanarraa fuudhee dhaabbata televiziyoonii kanaatiif kenne kolonii gammachuu ayyaanadha jedhu. Isin maqaalee deemtanii waajjira kana fuutanii furtuu waajjira yookiin immoo dhaabbata televiziyoonii kanaaf laattaniittu amma gaaf deebiin kun kan isinii godhamaatii jiru immoo wayii maqaalee dhataa. Ani immoo waan aanni kun na ajajan hojjedha. Kana argamanii hojjedha. Abbaan immoo abbaa waliin hojjetu Oromoo malee eenyuun mari'atu. Si galee eenyu waliin waan maalii akka hojjetu Oromoo mariisisa. Oromoo eeyyamsiisa. Fuuldura isaatis duuba isaatis bitaa mirgaas Oromoo malee kan isa sodaachisu kan isa gorsu kan isa ajaju homtuu jiru. Oromoon eeyyamnaan waanuma fedhe gochuu danda'a. Yoo walii galteen keenya kun milkaa'ee itti fufee inni milkaa'aa jedhee nama danda'a. Oromoon humnaan mana keessa jedhee nama danda'a. Oromoon humna qaba. Humnaan abbaa balleessee adabee akka walii galteen kun hojiirra oolchu gochuu ni danda'a Oromoo jedhee nama danda'a. Yoo walii galteen keenya kun hojiirra oolee biyya kanatti itinnee tasgabboofne itti fufne Oromiyaatiin ala bakka itti nuti waajjira banachuuf yaadnu hawaasaaf sababa. Isa kana immoo sana booda kaasu. Isa kana immoo eeyyama nuti gaafannu uummata kibbaati. Hawaasaatti banachuuf eeyyama akka gaafannu mootummaa kibbaaf uummata kibbaati. Samaraatti banachuuf mootummaa Afaariif uummata Afaariif gaafanna. Nama biraa nama gaafannu immoo. Koottaa immoo jedhanii dhaqna dhiisaa waliin gaafanna. Nummoon jedhani. Hafaan ni jedhani. Nuti hiree tokko qabna yeroo wal fakkaatu. Miidhamuufu bilisoomuufu. Tarii Baahir Daar fa'aa Maqaleen fa'aa dhumarratti itti yaadamu yookaan hin barbaachisu. Maalis hojjechuuf. Warra hireensaa Oromoo wajjin waliin hojjechuuf waajjirri bakka isaan jiranitti barbaachisaadha. Haga humni keenya eeyyamametti. Haga isaan immoo isumatti hin fayyamanitti. Bakki itti nuti dursinee barannu hawaasaaf Samaraa itti aansee Jijjigaafa Gambeellaafa Asoosaafaa warra kaan tarii barbaachisan garuu yoo barbaachisu kumarratti warra yaadu. Ayyee gaaffii baay'ee kan isin gaafadha. Amma waa'ee waliigalteetiin wal qabsiisanii kaasan jira. Hin milkaa'ee adda jiru. Saata kanatti immoo biyya keessa waraana adda addaa waraana humna guddaa qabu gara waraana adda bilisummaa Oromoo jedhameetti oofamaatii jira. Wal waraansaatti waan deemu fakkaata. Wanti tokko waan itti bu'uudhaaf deemu fakkaatee namoonni hundumtuyyuu shakkiidhaaf sodaa keessa akka jiran mul'ata. Tarii akka bara 1992 sana walgaluun kun ilaalatee adda bilisummaa Oromoo waliigalteen kun ta'uu fi didee lamuu biyya keessaa hin ba'a jettanii jiru. Tokko dura kasirraa qabu gaaffii makee irratti Itoophiyaa waraana guddaan qabu. Guddaa jechuun maal jechuudha? Kuma ta'u taankii jechuun xiyyaara jechuudha waraana keessatti guddaa jechuun. Guddaa jechuun qorqalbii tokko jechuudha waraana keessatti inni duraa. Waraanni Itoophiyaa yaadni isaa faca'aadha. Irra guddaan tarkaanfii mootummaa fudhatu kana hin fudhatu. Immoo inni lammaffaa waraanni sibiilitti xiyyaafate takka ajjeese lammata waraana ta'uu sodaata. Sibiilitti dhukaasee ajjeese sana booda waraana ta'uu danda'u. Namichi mataan isaa fayyaa sana booda dhukkubsata. Biyya lafaa irratti argame. Ameerikaa fi Ingilizii fa'aa Hindiin waan godhan irratti argameera. Sibiilii ajjeesuun akkamitti akka nama maraachuu akka baay'eetti ta'e. Kanaaf guddaa jechuun meeshaa guddaa fi lakkoofsa guddaa qabaachuu jechuun miti. Icciitiin waraana guddaa taasisu akka aloollootti keessi isaa jabaataa ta'uu isaati. Aloolloo namni darbatu sana buqqeetu baay'ee caalaa yeroo laattu. Garuu buqqee dhibbas kuma tuulte
Darabee tokkoon aloolatti yoo geessite isumatu shabee takka miiliyoonaan nuti darbatti hin cabu. Siyyana cabuun darba. Bukkeen. Kanaaf guddachuun baay'achuun jabaa jechuudha. Waraanni Itoophiyaa keessaa rakkoo qaba. Jaallatee miti kan rakkoo qabu. Siyaasatu rakkoo qaba. Siyaasa Itoophiyaatu rakkoo qaba. Waraanni siyaasaa irra nama. Gaafa siyaasa keessatti siyaasa Itoophiyaa keessatti rakkoo dhalatu waraana keessatti rakkoo dhalatu. Kanaaf waraana guddaa ka fakkaatu sibiilii. Anaaf guddaan natti mul'atu. Akkasii garuu lola gochuu hin danda'u mochuuti. Lola gochuu danda'a, wal loluu danda'a, waraana keenya waliin uummata irratti dhukaasuu danda'a, nama nagaa sodaachisuu danda'a, karaa cufuu danda'a. Hojii guyyuu uummataa akka istaagoo gochuu danda'a. Amma kun mul'ataa jira. Gara dhiyaa kana hojiin mootummaan jiru, hojiin dhuunfaa jiru, karaan cufaadha, manni daldalaa cufaadha, waajjirri mootummaa cufaadha. Isa kana gochuu danda'a waraanni akkasii kun. Rakkoo akkasii biyya irratti uumuu danda'a. Isa kanarraa Oromootu fura jedhee yaada. Bara Oromoon kun humna silaa qaba. Walakkuma otutti dhimma bade. Mootummaa jijjiiruu miti bare. Lafa kana raasee galaana dhimbiibuu danda'a. Humna isaa keessaa bare. TPLF mootummaa federaalaa darbee kan gamatti wanni goone humna xiqqoodha dhimma itti bade. Humna qabu keessa waan xiqqoo dhimma itti bade. Lola darbee namni lolee beeku jiru. Lolli inni dhufu haara. Oromoon isuma darbee qofaa godhaa jedhee eega mootummaan yoo ta'e hin dogoggora jechuudha. Waan biraa gochuu waan danda'uuf walii galteen kun akka milkaa'u gochuu danda'a Oromoon jedhee nama danda'a. Humnaan yoo jaalalaan hafe humnaan baay'isa wayii humnaan kan hin jedhu abaaboonis yoo dogoggora qabaate abaaboo irrattis dhiibbaa gochuudhaan jechuudha. Mootummaa irrattis dhiibbaa gochuudhaan akka milkaa'u gochuu danda'a. Yoo milkaa'u baate yoo jedhe eessatti baana? Ishee kana nama baay'eetu hawwa. Akka abaaboon muufatee yoo gala galchanii ibiddatti nu kakkarsan illee hin baanu jechuudha. Inuma kakkarfamu uummata keenya keessatti. Malee bahuu ka jedhamu biyyaadha. Oromoon wareegama waggaa 3-4 dabarse kanaani rakkoo gaanfa Afrikaa ture. Wal dhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa waggaa 20 addunyaan dadhabe humnaan ture. Humnaan walitti araarse. Eertiraa fi Somaalee humnaan walitti araarse. Eertiraa fi Jibuutii humnaan walitti araarse. Naannoo gaanfa Afrikaa kana humnaan walitti qabu. Abbaan tokko iyyuu hin jiru Oromoo malee kana irra tolche. Isa kana keessaa xiqqoo kan nama gaddisiisu rakkoo namaa furee haga waraanaa saafachuu danda'a. Kanaaf Oromoon immoo godhaa ilma danda'a jedhee tajaajila kanaaf an argadha jechuudha. Maayirratti kan nagaatti walitti hidhaman uummata Oromootiin maal jechuun ni barbaadu? Dhaqiiqaa isatu nu caalaa danda'a, isatu nu caalaa beeka, gorsa keessan nurraan qusatiin naan Ayyeen daawwattoota ONN qophii keenya Dimokraasii kanarraatiin baay'ee kan dhimma guddaa ta'ee biyya kana keessatti deddeebi'aa ture dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatu akkasumas immoo beekumsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammaatitti dhimmi bataa akka turtan kinoo akkanaan goolamnee jirra. Qophii biraatiin walitti deebinutti ulfaadhaa baay'ee galatan.